wanti waaqayyo si godhe ni gabaabsee nutti. Waaqayyo waan baay'ee naaf godhe an baay'ee nama rakkattuu ture baay'ee nama dhukkubsatu yeroo hundumaa garuu guyyaa tokko waaqayyo na yaadate seenaan koo sin jijjiira odeeffame waan na dhumuuti waan na ta'u ani waan mana barnaa baasee seexanni calalaqaa keessa nama na oofatu mana barumsaatti ba'ee manatti deebi'uu galuu wallaale calalaqaa keessa deematu halkan sa'aatii afuriin fayyadu natti barii gara manaa galuu jira guyyaa tokko waaqayyo seenaan koo jijjiiree chartii kana jabbabanaa keessaa guyyaa sana aduu sana naa kadhatamee akka daa'imman godhannu illee natti kadhatamee ture guyyaa sana daa'ima sin argatta wanti sirratti hojjetame hunduu sirraa cabeera naan jedhan guyyaa sanaa kaasee waggaa sanatti daa'ima kana nan argadhe maqaa isaa Saamu'eel jedhee ni moggaase. Waaqayyoof galata fidaa. Asitti si kadhatame. Guyyaa tokko naa kadhatame aduu sana raajii gaarii naa kadhatte guyyaa sana. Guyyaa sanaan garuu dhugaa dhadheeyuun fudhan maaliif seenaan koo baay'ee badaa baradhees waan akka yaa koon jijjiiramne waan ta'eef maaliif irraa feena fuudhee manaa ganna baasee nama na fakkaatee na bira ciisee qullaa isaatii ala na baase yeroo nu barbaadu namni na bira jiru. Sarraa waaqayyo si hiike. Sarraa na hiike waaqayyo irra seenaa koo jijjiiree daa'ima sana na fakkaatu na baase. Gaa'ela waggaa godhatte waggaa meeqa ture? Waggaa lama. Waggaa lama. Daa'ima barbaada ture. Daa'ima nan barbaada ture daa'ima argachuu hin dandeenye. Argachuu hin dandeenye. Waaqayyo yeroo dubbatetti waggaatti argatte siin jedhe akkasuma si godhe. Akkasuma naa godhe waggaa sanatti daa'ima nan baase. Waaqayyoof galata galchaafina. Galateeffadhaa waaqayyoo. Mee abbaa manaa isheetti qaba. Inni isheen dubbatte kun dhugaadha miti? Dhugaadha eenyu waaqayyoon dubbatee raawwatee. Eshi irra deddeebi'ee gara obboleessa keenyuudha. Ashannaaf sin dubbatee. Eshi tuufees immoo irra deebi'ee waaqayyoon gara nabiyyoo waggaattiin. Eshi irra deddeebi'ee dubbataa ture. Akka ishiin dhala hin arganneef waggaa ja'a guutuu rakkata akka ishiin turtu akka irratti hojjetamedha. Seexanichi kan irraa odeessaa ture. Garuu kakuun seexanaa sun cabee dhalammoo akka argannu waaqayyoon godhe maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Amiin. Waaqayyoon eebbisaanii eebbisaa. Warroota dhala hin qabneef warroota dhala barbaadanii dhala dhabaniif ergaan sin dabarsitan maalidha mee? Waaqayyoon waa hundumaa akka danda'uuf waa hundumaa gochuu akka danda'u amannee waaqayyo irratti of gachuu waaqayyo amanachuun waan nurraa eegamu jedhan. Yesus guddaadha. Waaqayyoon galateeffadhaaf. Eebbifamaa bara baraan fireen keessa kun addunyaa guutuudhaaf maqaa gooftaa Yesuusiif furmaata haa ta'u. Milkaa'aa waaqayyo sinaa eebbisu.